كجيجي بو يكون اللي المأكسيت مجيون سمور أبدي يجتون اللي حالته الرادو مدام مدران انتقال ورك أنا مصيبة ربي انتقال ربي مو يفعل ما يشاء وانفر دلق لا يسأل أما يفعله إن قافة موان دلقرة خناف سعادة في بركان تهاتاتو مدنون أكا مليك إهيتين كهيني سبران كهيني ilmi badee qeeteen dhufini waan akkana rabbi si dhageessisini warri amma mee kuma kudhan jenne kuma shan namuma dhibba takka barbaanname lakkoosuma shan barreeffadhaame warri kuma shan amman galcha jettu lakkoosuma shan kuma kudhan jenne kumuma shan ani hin galcha warri jettu lakkoosuma shan barreeffadhu baarakallahu fiikum akaawunti kanarratti rabbiin mucayyoo tana boochise sin boochisini akaawuntii siyaa'imanii nama tokko arganne baarakallahu fiikum maamni argannee jirra akaawuntii himu qoyaa hin himtanii urjii argannee jirra shidirama 200 illee argannee jirra yaadamiin argannee jirra aabbee argannee jirra baarakallahu fiikum bareeda hayaatiin argannee jirra warra kuma shaniiti kun sanuu ka amma nuu galchitan akkana kinoo ummanni barreeffata lakkoofsa 5 barreeffadhu baarakallahu fiikum doktora illee argannee jirra waan ofiillee argannee jirra maamme yeroo laman barreessina kuma shan namni rabbi imimmaan kanarraa haa haqu jette warra asirra jiru kana immoo namni faamiliin isaa argee haa dhufu yoo atasi ummata kana fooloo goote faamiliin ummata kana fooloo san argee irra hin dhufa laayiviin irra dhufa warra asirra jiru kana fooloo godhiiti sababa ati fooloo gootee riipoosti koppiliinki gootuun faamiliin ummata kanaa yoo dhufee birri 5 kennate bareeda baarakallahu fiikum nama 200 barbaanna nama qarshii meeqa nuu kennu nama qarshii 5,000 nuu kennu nama 200 baarakallahu fiikum warri lakkoofshan barreessina jidduudhaan akaawuntii isin yaa'imani wanni nu irra jirru abbatu ilmatu haadha ajjeese jedhan haasha lillah waan akkana rabbi nu dhageessini tana malee mee amiin jedhaa ijoolle tana malee afaantu nama dida tana malee rabbi nu dhageessini abbo qalee manatti biraa lixa jedhan namni sun hal sammuun qabuun beeku an hin dhageenye addaa ribbaafanne lafeedhantiyya amala hammaataa jedhan an akka kiyyatti namoo sammuun qabne namni haadha ofii qalee cicciree biraa lixu namoo sammuun isaa muraasaati jechuudha manatti qalee cicciree biraa lixee guyyaa 4 janaaza isii arganii jedhan ka ajooftee jedhe namni argee jedhan mucayyoon amma asirraa bootu tun Dubaayin jirti waraqaa irraa dalaganii waraqaa san urga irraa dalaganii torbeen guunne birrii waraqaa sanii kafalaa jedhan jettu mi'attiittuun amma sammuu qabaattee hojjettu galuuf deemti mulmi isii mucaan amma ciisu kun amaaniin kun obboleessa sammuu qabamee innillee mana yaalaa jiraa jedhan musiiba akkanaatti nutti gale Oromoo musiiba akkana rabbi tanaan daangaa haa godhu ummata kana bira dhaabachuu qabna waan qabnuun jedhaa jirra lu'lu'aa ol deebisaa qarshii miliyoona jettan san wallahi hin arganne bakka hin arganne abshiru lu'lu'aa deebisaatii haga galee nutti haa himtu warri 5,000 nuuf arjoomtan lakkoofsa 5 nuu barreessa warri 10,000 nuu barreessitan lakkoofsa 10 nuu barreessa warri nu galchaa jettan jaluma kanaan iyyadhaati 800 jedha namni ho'ilee rabbi barakaa sii haa godhu ila warri 5,000 barreessaara lama barreessinaa malee gizema takka barreessaa warri qabdan sadaqaa dharaan kennatina sadaqaa kijibaa tabaru rabbiin biratti ittiin rakkattan tabaru rabbiin biratti ittiin salphattan taharra maqaa kennitanii boru maqaan isiniin taane amma namni nu galchuu dandeettu barreessi baarakallahu fiikum akaawuntii yeroo tokko isin haa himani har'a wallahi ani qara hima haasaallee har'a haasawun illee na harkaa bade qalbiin teenna tariifatte tun qalbiin teenna taharra jiite tun tahaadha teennaa wajjiin kufte tun wallahi yoo isinii kadhanne hadha rabbi isinii qeebala irrifanne akka malee rifanne ani odoo gastii banadhee taa'aa jiru namni hoyina jala dhufee mana mubaarak musammaa dhaqaame ilmatu haadha ajjeese hagum gastii san itti cufee beekullee beeku baarakallahu fiikum asumaan akaawuntii isinii haa himanii yeroo takka wanni nu irra jirru waan akkana rabbi nun dhageessisini nama har'a nu bira dhaabatte waan ta'eef faana barakaa haa ta'a nama har'a imimmaan nurraa hay lakkoofsa akaawuntii warri jettani lakkoofsa akaawuntii warri jettan
Abubakar lakkoofsa akkaawuntii kuma takka 596 61 85 Luulaa Abduqaadir jedhama. Luulaa Abduqaadir lakkoofsi akkaawuntii 596 61 85 warri galchitan rabbi kheyrii isin haa kennu. boru hoo Luulaa hin ta'u. deebisa Mubaarak modii tara warri qabu jiru. Mula wanti ishini darbatanii jira. Bir maallaqni waan irra galuuf biizii gochaanii jira. This gad darbatanii biizii maallaqni galaa jira jette maashaallah. Dhibba ja'a namni gashaa jiru kuma. Ma Namni inshaallahu keenya hin galcha. Wallahi namni tana dhaga'ee hin galchin wanni hin jedhu. gargaarsa maaliitii jedhani ustaazan dadhabina rabbiin isin hin dadhabsiisin. Gabii abdoollee ustaaza kiyya nama guddaadha. 10,000 nuu galchan kunnoo nama guddaadha. Hin beekaani ol galchaani haa seenani. Yoo irri mudii taraa galchaani. Modii tara hin qabnu. Gargaarsi Akka- nuti irra jirru ilmatu haadha ajjeesee jedhani. Tana malee rabbi nu dhageessisini.